لا وان qabadheeru hin qabu wallahi hin qabu warrisiiti akakattu sini nama tergi waan jedhette maqaan baa'uudhaan sittani qo'ette bilbila cufatte garuu kuma soddoma sana amma galti nan deebisa kan si nan deebisa kan si wallahi ay waliin tokkummaa ay rabbi nama murtii haa jessee bite wallahi kan zaayida tegee zaayitii bilbilatti Karaana miskiina wallahi gaafa dura wallahi tokkuma waggaa tokko ol kadhatte boossee mujaa miskiinni kun rabbal kaaba didee jechuudha tajaajilummaa nama meeqa koy suuraa isaa qabadhaa isallee suuraa isaa qabadhaa isallee daawunloodiin godhadhaa koy na jalaa gubaa warra isaa waliin daawunloodii godhadhaa koy suuraa daawunloodii godhannaa anayyuuna shakkisiiftee Sawwari nandide. Bilbila biraatiin sawwari. Bilbila biraatti kami sawwari. Bilbila biraatti kami sawwari. Sakana sawwari. Ilaa kumati ilaa kunola mati. Kaameraa cufi kaameraa raseni sawwari. Ilame asin video irraa deebii. Kaameraa gaditti qabi sawwari. Yookiin immoo kaameraa mobaayilii. Video cufi kaameraa gaditti qabi sawwari. Yetaabba. Asii gadi bu'eetti tumuun. Manni wal fixeetti. Wala fixu ijoolleen dhufattee haa dhufattuu dhiisaa. Tokkummaa wal fichisiitanii. Wallahi kiyaawaadha kun wallahi kiyaawaadha. Inni ilaal gaafa dhuftanii waa himattanu namni hundinuu na beeka na hordofa sagantaa koo na hordofa waa hubadhaa gaafa waa himattan waan isin irra jiru kaffalaa namni hundi sagantaa nan dhiyeessu na hordofa quba na qaba. Asitti argamtu jechuudha. An bakka zargiitti wal sawwaradhaan natti fidaan isiniin jedhaa jira bara. Bakka zargiitti. Sirii galee. Irraa kaasii maaliin natti dawwaltee sagalee ol qabi. Habiibti irraa kaasi. Irraa kaasi loo. Irraa kaasi jedhin miitu irraa bayi. Kaasi irraa jedhin. Bilbila sadhaa. Maa inni jedhin. Laawudii godhe irraa kaasi laawudii godhe. Rikkardi argu. Maanoo tuqe bara. Wallaahi. La ilaha illallah la ilaha. Dogoggora guddaa qaba namichaan maa kun. Sirna maanee sa'aatii lama qofan sii kenna bakka kaasitti buusuuf. Maannoo daqiiqaa muraasa bakka kaasitti buusuuf. Namatti fa sheer godhadhootu inni gumisi jalaa sagalee. Sheer godhi. Sheer godhi anatti sheer godhadhu. Sheer godhi ashokkaatu dhaggeeffatu. Naggeeffatiin dura booda naggeeffatu. Ashokkaa sheer godhi. Immoo gooti sheer godhi. Sirraa gubaa dhiqqoo. Sheer godhi ashokkaa sheer godhi. Qonna waraaba. Uummanni waraattee jira. Ammoo viidiyoo keessa waraabbadhaa asiin deemaa waa shaqqaladhaa asinis iyya keenya kan. Tokkuma garaan kan na dhibe dhugaa rabbii sabrii 18 waggaa ta'u kadhatamee dadhabame didee hadha kan namaa himachuu dhufee ani si wajjin miseenjaraan godhenya waan ta'eef otoo haasofnu si jala marga guyyaatiin si takka taattalaa rabeeyte yeroon isa ta'u baru loomi kottu juneedii mana tokko. Indi deebbo silkii goote ishee. Ashundid. Simbuunee sagalee. Nyaatamte. Itti bilbiluuf egaani suuraa isaa qabachuu barbaanna waan ta'eef birriin hin kaffalamti. 18,000 sun hin kaffalamti jechuudha. Mee mul'adhu ati akkamii mee mul'adhu amasitti ilaalla. Jaarsa qabdaa? Tokko na beektaan garuu namti akka naaf fakkadu waan ta'e malee mul'achuu irra. Simbeeku eessatti si beeka obboleetti koo eessatti si beeka. Simbeeku an mul'adhu gaafan si arge qofa laalla. Ishi bakka garuu loomeedhaan mul'adha malee ani tokko amma kana baay'ee nama miidiyaalee. Bakka kaasa maayii gadi bu'uunaa namatti argitanii. Wallaahi. Nun dandeessan humni keenya cimaa. Namni gaafa birrii si irraa qabu inni finaana bira badaa malee jechuun dhuftanii ni matinaa birrii namaa baattanii. Isin qabuun koo doonuu qabamuun keessanii noolu. Sinii galee? Amma bilbili. Maannoo kottuu mucayyoodhaan bilbileedhi. Ol galchaa. Monitaroon ol galchaa. Dhaqee bilbiluunsaa yakka guddaa. Dogoggora guddaa. Okay. Maal galchaa monitaroonni? Ijoollee natti daawwachiise fakkaata sagaleen isaa miti. Nama bireera maa ijoollee bira jira. Monitaroonni galchaa.
Main beeku. Garuu lakkoofsi kan isaati miti. Irraa qabaachuu koo Bilbilli kan isaati miti. Bilbilli kan saatisa. Junaidii dhee baasee dhaarti muusaa. Ay. 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 Mushkila kabira. Asleebi bakka tasleebi. Dhiisi bakka sadii. Akkanarra kolfite. Har'a akka kolfite. Har'a akka akkanarra kolfite akkaan kolfine jettee. Tokko jala. Kolfi. Yeta abbatu. Deebisaa boodii saruuni. Ittan bilbila moo deebiftu gaa suuraa isaa fudhannee kan isaa gadi baana. Biyya isaa beekta miti. Kunoo galchaa moodii saruuni galchaa waan itti dawwaleef. Ramani jira ammoo ijoolleen jira asii geessi na gaafa. Waan itti dawwaleef dhufeema. Callumeedhi. Yoo itti argadde nan fudhadha. Urjii jimmaa Junaidii. Okay, galfameera. Dhaqeetti dawwaluu iyyakke. Iyyakke dhaqeetti dawwaluu. Maasoof jaalami ta'uu kan bilbilee shabakaa ganna buuse. Kakadhu. Wallaahi rabbinaan bulchaa namti kan itti bilbile. Balaa dhagaa kun. Viidiyoo mana dhagee. Dhaggeeffadhu tokkummaa qaalittiin kun birrii isa siyaadhaa himaatti birrii kuma kudhatu irratti hafi dhaggeeffadhuuti. Koi viidiyoo mana akkaataa barraa nuti. Viidiyoo mana dhati. Dhaggeeffadhu qaalittii kanaan waggaa tokko walakkaa waliin haasofne beektaa. Harrati haa jecha bee. Obsi. Maanee ko obsi. Isiidhaan haasuuf taafanii. Isiidhaan haasuuf taanii turkiin asirraa'u. Harrati haa jecha bee. Harrati haa jecha beera wallaahi. Wala wa gudire. Udiro tatiba wanti nu galcheerutti. Wala gana hunda keessa tanti maasim na warra birrii wal nyaate wal dhosite wallahi. Hundi kee gana amma warri isaarratti nama du'etti bilbilte jechuudha. Nama qaada jiraachuu irraanfatte. Warra keessa namaatii si qopheeffadhu suuraa lakkoofsa isaanii wallahi na tasirra dhaaba imanu. Qophaan qabaasa. Isin date Roma bilbila narraa kaafte beektaa tiiktookii kee waa dhiigennaan kimaama maal jedhette maqaan baa'uudhaan sittani qo'ettee bilbila cufatte. Wallahi gudii ta'eera uummanni. Baadee biyaa baaniiruu maane si qofa jira. Dhaggeeffadhu tokkummaa waan ta'e sitti maatii satiin amma dubbattu. Maaltu wallamni beektaa? Dubbataa qoykaa dhugaan irra kisa qoy obsi dhugaan qobaatti irra kisa. Dhaggeeffachuutti jirti sobaa jettu dhaggeeffachuutti jirti. Niitoorkiin si qabee jira. Niitoorkii qabeera. Moonitarii buusaa deebisaa. Wallahi kolfa ani warra wallahi garaa fayyaa kolfe takkaa garaatiin kolfe uummata tantantiin bahee dhume uummanni bara. Lakkoofsi koo namoota yakkamaadha jedhan kamirrattuu sodaa tokko malee ni bu'a gana. Ilaal kana isinitti himan. Dhaamsan isinii dhaama. Namoota yakkamaadha jedhaman hundarratti eeyyama malee lakkoofsi koo cabsee isinitti seena jechuudha. Eeyyama malee namoonni yakkamaadha jedhamtan hundi keessa lakkoofsi koo guyyaa eega malee isinirra buunnisu. Isin qaqqabuunnisu lakkoofsi koo warra yakka raawwate jechuudha. Ikilaasiin galchaa barreeffataa jirti kunoo. Wallahi rara dura kolfe garaa fayyaa kolfe wallahi. Wallahi uummanni sadanti baatee dhufe wallahi. Viidiyoo bareedaa. Viidiyoo bareedaa itti dawwal. Wallahi dubbi wallahi dhanu garaa fayyaa kolfe. Takkalaa biira taa'e kana shaqeen beeku. Uummata sadanti hin baay'ine moo intala siirattee jaarsummaa ergattee dhaabne kan intalaa kunoo. Uummanni tanti hin baay'ine bar. Okay. Amana dhageessaa. Yoo meeqatti dhiibbee? Arran golbine. Arra jennaan. Maaneen dhaggeeffadhaa siitanii maqorra keessaan deemaafanii. Qoy obsi maanee koo obsi. Akkasii himattuu akkamitti sirkaa fuudhe birrii kee? Himaddullaa. Birrii kee akkamitti sirkaa fuudhe?
Maaleen birrii akkamitti sirkaafu? Rakkadhee yeroo deemu dhukkubsadhee karaarra ciisee rakkadhee ijoolleen hiriyaan koo hundinuu mana hakimiitti Rabbi na karaarra si haa geessanii dhiibsu. reefin iyyuu fayyee mana yaalaatii ba'aa hojii kana hojjedhee maatiin koo akkana rakkoo keessa jiru. Waan isaa wanti inni hin dubbatin hin jiru achumaan ququbii wayii fudhadheetan birrichin harka jira. Ammasitti amma damaziin keessii kennamutti liqeeffadhuuti kalaas booda naa kennitaan jedheeniin achumaan fudhatee booda immoo erga akka jedhe aramni birrii koo naa kennu diddee jedhe ji'a 2 ture birrii koo ammallee naa finnee jedhe eddeettan sii kenna naan jettee aramni maani barshumii funaanee ta'iniyyuu naanni dhumee jedheniyyuu booddee walitti qabe sii kennaa naan jette jedhe ishii jedheetan hin dhiise nan eege ji'a 3 ga'e naa kennuu dide. Sistarii koo dhukkubsattee mana yaalaa deemte jennaan adaraa birrii 20 naa ergiin jedheen sagalee arabaa fuudhee sheerii natti godhe kunoo naan kenniin yaaniyyuu nan rakkataara ijoollee kan birrii 20 fudhadhee kunoo nyaataa jira ijoollee bira deeme naan jedhe achumaan hin dhiise. Anaa ji'a tokko achiin ga'e ji'a arfaffaa keessa ijoolleen akka inni warra karaarraa fidatee achumaan istoorii godhatee jedhe jiisaa waranii natti ergani. Achumani innoo dhingada birrii koo gaafadhee naan hin qabu naan jedhe. Ati ni jaalallee turtan moo akkam morra isaa stoori? Jaalallee keeti moo stoori isaa baay'isa warra isitti ergan? Achumaan birrii koo naa gaafadhaan jedheen. Doome tokkummaan immoo akkasiin jedhee si gaafataara qofaan haasa'anii kan isaas dhaggeeffadhu. Jaalallee turtanii siin jedhaara erga birrii liqeessitee fi kaate akkamitti wal intinaattan isa kanatti dubbadhu. Jechuun jalqaba jaalalleedhaasin maal irratti wal bartan wal baruun keessan? Guruppiidhuma utuuzimmi jennee taphannu ijoollee biyyaati jennee adiidhuma wal gaafannee wajjiniin wal gaafannee ijoollee gaatiraati achumaan ijoollee mucaa durbaa tokko kan ijoollee gaatiraati. Afa qirishaallee waliin hin jenne karaa keessa odaa wal bartan. Sobaa dhaggeeffadhu. Sittani maal dhaggeeffadhu akka akkanaa mitiiti. Dhaggeeffadhu tokkummaa. Obboleessu qoy isin gaafadhaa way. Isin gaafadhaa qoy isin raafitadhaan way maal ta'e mucaa jechuun. Afa qirishaallee waliin hin jenne gaafa walii bilbiltan guruppii keessaa gaafa wal fudhattanii baatan afa qirishaallee si jaalladhaa siif du'a na fuudhi sittaniiruma waliin hin jenne karaa keessoo innaa wal fudhattanii baatan. Nagaafannaan lekkii ana abbaa manaan qabaa jennaan lekkii booda yoo rabbi kan kenna godhe ishisitti neeruma yoo kan kentaan immoo wanti waa tokkoyyuu cinqii hin qabu jireen jaalala obbolummaa hin barbaaddu jedheen itti dubbadhiira. Birrii immoo liqeesseef malee anna jaalladhu siin jaalladhu. Okay, atabaa warraa qabu. Xiyyaaqee alle leelaa'uun xiyyaaqee alle qoy. Abbaa warraan qabaa jedheetti karoora kee abbaa warraa kee jalaa baatee teerumuuf abbaa warraan qabaa waan rabbi godhuun beeku jettee kaayyoon kee abbaa warraa jalaa baatee teerumuu wayyaa adeemore. Ani akka abbaa manaa koo wajjiniin hin jiru garuu ni koo irraan fudhanne firmaa koo hin fudhanne jedhee itti mira dhugaadha ko. Amma inni firmaasii kennuttee jechuudha satteerumuudhaan jajjabeeffattee jettee jechuudha ka. Maali birriidhaan hin jabeeffadha an birriidhaan wallahi akkas miti wallahi laazima akkas miti. No birrii jechuun yeroo sana utuu birrii liqeessin dura fakkeenyaaf abbaa manaan qabaa inni si gaafannaa mitire ati utuu waan kan sirra jiruuf waan rabbi godhuun beeku jettee achitti jajjabeeffataa jirta utuu birrii liqeessin mitire. Birrii nan gaafati utuu birrii ittiin kennin miti. Ergaan birrii itti kennee ka'e. Ani nasin jedhe no. Amma akka gaaffiin koo sii galu qoy akka gaaffii obsika akka gaaffii koo hubadhati habiibti tasgabbaa'ii qoosaan qoosaadha gaaffii koo hubadhu. Gaafa wal bartan guruppii keessaa wal fudhannee baatnee jette. Dhageeffadhu wal baruun keessan sun afa qirishaallee siifan jaalladhaa siifan du'aadhama waa biraatiin wal bartanii dhagaa jalqaba wal bariitii irra jirra bara. Lekki wallahi obbolummaadhuma gaayoo lafa iyyuu maatiidhaa fi lafa bunaa jira jennaan bituudha dubbadhee waan hunda wallahi maatii gootiin dhaqaa ilaalaati lafa iddoo akkanaati annama qunnaa jireenyaa see wanti nuti dubbadhee achumaan dhaqiitii naa ilaali lafa bunaa wayiidhaan bitaafani jedhee obboleessa kootti himee booddee immoo achumaan lafichi naan jedhe
lafichi jira safaariitu iyyuu gidditti naanna'eera lafichi walakkaadha jennaan maatii kootti meenaan lakkii eddeen sun hin ta'uu jedhanii na didan. Waa'idhuma obbolummaa waan hundeetti dubbadhee tani malee awwaana fisiitii. No, almalles. Wallaahi sanatti Gaaffii koo ammallee gaaffii koo ammallee firii gaaffii koo ammallee dhaggeeffadhu. Ammallee dhaggeeffadhu gaa mana kanatti namni goroora afaanii fixatee ba'a malee nagaan ba'uun hin jiru. Dhugaanis akkuma kanatti argamti waan ta'eef. Irratti fixachuu waan tokkoyyuu. Gaaffiin koo waa'ee lafaa walitti dubbachuun dura jaalalli jira moo hin jirudha? Amma xiyyaaqee no. Jaalalli sin gidduu. Jaalalli yeroo sanatti tokkollee hin jiru obbolummaadhuma walitti dubban. Booddee immoo birrii koo fudhachuu jedhee dhugaadha waan itti dudubbadhee dadhabee Okay, birrii hayyan gabaabsin. Isin harki aboo intalli isin harkisiin adoode moo? Kaameraan dabsini isin harka mutaa'uun. Kaameraan dabsini isin kaameraatti qabaa jirtu. Maa isin harka mutaa goote? Kaameraan dabsini. Ati amma ishi gaafi birrii meeqa liqeessiteef? Birrii 8,000. Birrii Itoophiyaa 8,000 yoomi barichi? Hammam gaheera siin jedhaara. Yooma waggaa meeqa? Waggaa 3 okay. Jaartummaa namni isin dubbatee jira wanti sii deebi'e irraa wanti sii deebi'e jira moo hunduma isaa si dhowwate? Waan tokkoyyuu naan deebifne shemaashar jennaan namichi wayii achuma isaanillee ijoollee sallaakkooti dubbatanii si fuunaa kunoo nan kennaa birrii si nan kennaa narraa qabdi jedhee amaneera si fuunaa jedhanii jennaan ishi jedhee itti deddeebi'ee booddee gaggaafadheennaan Indidee maal goonas dhaqiitii suuraa isaantinaa miidiyaa irra gadhiisitii kunoo waan akkanaati jedhii miidiyaa irratti beeksisii jennaan miidiyaan maallaa godhaa kanani zimmi jedhee ragaa asitti isin iyyuu kun harkaanaaf hojii dadhabdanii miidiyaa irratti bahee dubbadhaa hangaafuman galeen fudhadhaa jedhiin achumaan dhiise. Okay, maali birrii serkaa fuutee dhowwatte gabaabumatti obboleessa kiyya kun obboleettii keenya bakkeen bulaa barandaan ciisaa karaarra rafaa waan nyaadhu nabee shookan funaanaa shookiin nyaadhaa garaan dhukkubee akkasiin rakkadhee jettee booda serkaa fuutee kaatee booda maal maal jiru abiibi kun hundinuu jiru soba kun hundinuu jiru kijiba dhaggeeffadhuuti gaafa wal barru ofiif naa dawwalte booda walii daawwalletuma waggaa tokko walakkaatu waliin haasofnu wajjin turre birrii kanan lafa jira maatiin koo hin fixu jette maalan godhaati tan ergaadhaan jette isin 440 erguu turte gaafa sana achuma diddee akakattu amma birrii 70 natti ergite akakattu birrii 80 ergite 70 irraa immoo gaafa maatiin obbolaantii waltumanii hidhaman birrii 25 hin galcheefi maatiin si wal eddeetti dhaqanii hidhamanii obbolaansi deebitee gaafa obboleettiin si mojjimmaan barumsa dhattu isiidhaaf obboleettii siitiif galcheera. Ani bisiin immoo wal fochuu turre gaanii tu wal dhabne miseenjera itti fayyadamtu narratti banadhu itti naa kennite duraan immoo akka heerumtee baate mara akka ilmoo qabdu natti himne. Innaan miseenjera itti irratti banadhu ilmis ilma shan baate wayii diqiraatii argeetti ergataa jirti. Anjaartiin fuudhaadhe achumaan irraa qabbanaa'e. Birrii sila kennite achumaan isa fudhattes kaaddee isa fudhatte kaaddee keessa garagalte malee birriisii fudhatteeti birriisii kan irratti hafte gaamileesii 10,000 bicha irratti hafte kan qalbiin koo beeku. Kana dhugaa jirtu ni meekaan kana ammoo miseenjera si naa kennite naa miseenjera si banadhee nam suuraa keessatti argi malee wanta beekumsi si natti himte hin jiru. Waa tokko wanta jawwaala qaqayyareera wallahi waan hin qabu siinis anu rabbii sodaadheni me malee akkatiin deebitee garee quraanaatti galchinaan ustaaza wayi baafattee dhageeffat ustaaza wayi jammarte gareetti galche qara jennaan ustaaza wayi jammarte natti hin dabalinaan jette. Qoy. Okay. Wal jaallataa turte jechuudha. Okay, ishi xiyyaaqee gaaffiin qaba. Waggaa tokko walakkaa waliin ishi jaallataa risiitii fi risiitii ergite sar. Ani moo yaa
La waan hin qabadheeru hin qabu wallahi hin qabu warrisiitii. Kakaadhaan akakattu siinii. Namatti ergite. Okay, inka Isiit ergate uumaa hundayyuu isiit ergate. Namatti ergite eenyutti ergite? No, eenyutti ergite? Eenyutti ergite maqaanatti nan bilbilee gaafadhaan. Wallahi hin beeku an abbaa isin atti ergatte hin beeku sidhuma gaafadhu. Gaaf furmaatan ta'u kun hin beekuun furmaatan ta'u. Obbolootatti waltume beektaa obboleettis iyyuu yuunivarsiitii irratti xeeffannee ergee jettaa akkamitti hin beeku jettan. Sidhuma gaafadhu ammam dhugaadhe gaafadhu kasii. Ammam dhugaadhe gaafadhu kasii. Obboleettii kee yuunivarsiitii irra ergeera maallaqa biitii irraa baasisiin erbeeun aboo isin tiiktookii qabdu kuni. Obboleetti. Obboleessa kee biyyee wal nyaachisanii birrii ergeera moo ergine. Baay'ee kun biyyoo nyaadduwaati mana keetti biyyoon agalu gurbaan maatiin kun namni tokko yoo namni wal lolee birri si gaafal tokko jiru birri sirraa qabu sumunii tokko fudheen beeku. Isaanii artimmoos. Yoo dhawwadhuuti ittiin qileesseeni malee arrabaanis naan tuqin waa tokko maatii koos maqaan balleessin ishii kabajaadhaan isii kenni kabajaadhaan naa deebisa. Rabbi si qabee jedhe ati maal isuma yaaddu? Gaara si gaafu naa deebisi. Ayyeeshi qoy waan si gaafu naa deebisi. Obboloota keeti birrii kuma meeqa itti Maammadu maan? Birrii kuma 25 hin ergeefi. Birrii kuma 25 obboloota keeti ergeera moo ergine? Eenyuuf erge anta akka obboleessa obbolaadhuma kooti jedhee wanta birrii ofii koo yoo obbolaa koo irratti hin galchu ani maazirii koo irratti malee. Eenyu irratti naa gal? Wallahi kijibdi. Wallahi situ kijibaara. Kuma 25 galcheera moo galchine inni? Maadamaan maal akka birrii keef ni laatuma? Ragaan kee maan ishi naan galchine ragaa kee fidi maani ragaa kee fidi? Risiitii. Ragaan siidhuma kan biraa ragaa naman qabu hin qabu'an. Laa ilaaha illallah. Ragaan hin jiru naan galchine siin jedhaa jirti risiitii baankiitti galchite obboleessoo baankii natti mii namatti galchite natti mii bilbileen fidaan. Bilbileen fida. Baankii miti akkaawuntii irratti hin galchee fi baankii miti deebisee tamiras naa galchite tamiras deebisee galchee fi karaa wal jala wajjin jiraata turre fi karaa amma deebitee akkana dubbattu kana. Obboleessoo baankii miti eenyu irratti hin galchee akka jettu akkaawuntii. Si maal jetta Samiraa iyyuu jala rabsitee fixxee jennaan jaarsummaa ganaa dubbadde birrii koo kan dhabe iyyuu ana Samiraa nuyi kan isaan geessinu afaan gurbaa baala jedha jedhanii guyyaa meeqa dhufanii si arrabsanii nan illee jaarsummaan kadhanneessi obboleettii koo miti kan si kadhate mala si geessis. Okay, amma qoy gaaffiin qaba. Bichaa jiraata seete moo? Dhaggeeffadhu. Obbo Rabbiin siif akka falu amma Okay, risiitii gaafa sana utumaa qoy obboleettii koo dhaggeeffadhu. Risiitii gaafa sana birrii siituu dabarsitee ta'e mucayyoodhaaf ergita. Obboleessoo dhugaa dubbanna dhugaa bakka nutti dhiite bulla. Hin fudhannaa jettu ofiifan ergeefi fudhanna jettu obboleettii isi jimmatti ergeefiin ture bar. Meerre lakkoofsa obboleettii kamiinaan ergine ammam fidan? Akennattu kasiin. Wallahi siiri mootu jiraatte kana caala waan wajjiniin citaatee iyyuu tamira jiraatti kennite isiin iyyuu kana caala gubattee himti. Birrii harkaa fuuchuu miti. Okay, nan fida lakkoofsa bilbilaa naa kennite. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhu obboleessa koo. Ragaa risiitii birrii keessi ergeera obboloota kee irratti risiitii 25,000 si ergeera 5,000 si ergeera jettu risiitii kenni obboleessa maqaa irratti ergite akkaawuntii irra galcheette akkaawuntiin risiitii qabaa bara maqaa qaba. Tayyib risiitii waggaa sadii qabadhee ta'a reeqoo yaanaadha. Risiitii waggaa sadii harkatti qabadhee ta'a akkamitti yaaddu? Isiidhaa ergiteettamoo? Ergiteettamoo? Qoy. Itti ergee ofiif qeebalteem. Risiiduma keessa gali masanjara si feesbuukii keessa gali imoo si keessa gali fide obboleessoo kan waggaa shanii hin harkayra. Na biloottee deemte ani bilookeera bakkuma siin jirtu hadhan argina dha waggaa sadiitiis akka quba hin qabnu. Hin baafama. Bilookii keessa amma baafama. Baasa malee. Ansiin kaffalu sin jenne isii manna bilookee deeme gidee sanas. Isii taasaa tirfiyaate gooddeenyaa wajjin jiraadhu naasaa turte deebitee ana bilookte. Utuu ati maallaqa hin galcheessi bilootte mitiire. Achuma na bilootte utuu nagaadhaa wajjin jiraannu anfuun anjaartii tokko intala kana ni kaa'an aartee na bilookte. Maallaqa eegasiin
Asa waliin hin dhayin. Dhaggeeffadhu asa waliin hin dhayin akkuma kan keetiiti waa. Utuu walitti hin bu'ini. Dhaggeeffadhu utuu walitti hin bu'ini. Maallaqa ammaa olii daddabarsinee kaan utuu walitti hin bu'ini. Dhaggeeffadhu ko duraan. Utuu walitti hin bu'in maallaqa ammaa olii dabarsinee kana gidduudhaan utuu nagaan jiraannuun talaan akka inni kaayedhi namni itti mee naachumaan naa rafsina bilootte. Maallaqa dabarsinee jetti dabarsuu keetti ragaanuu fidiin siin jedhee bar. Kansiis kan koos ragaa rabbi malee nama miti. Kansiis kan koos kansiis harkaa fuuchuutis. Bisiisitti dabarsuu. Kansiis kan fuuchuutti ragaa qabdu bar. Rabbi osoo hin taane gatti dabarsiteetti. No, iskiriir kan ritaayir taabbolee sonatti dabarsiteetti jedhaa irtaa bara afaan keetiin bar. Kan koo kansiis rabbuma ragaan nama miti siin jedhaa bar. Kan koo kansiis rabbuma ragaan nama miti. Rabbi osoo rabbi bar kansiis jala sororamaadha natti dabarsiteetti jedhaa jirtaa bar. Natti dabarsinaa hin dabarseedhaa jirtaa bar. Osoo ati natti hin dabarsine jettee ragaa fidii jennaan. Natti darbeera jedhaa jirta waan ta'eef ragaan gahaadha ka ragaa biraan barbaannu bar. Akakattu waa takkan fudhannettee kakattu naan kaffalaafi birriin si kasi natti ergite 70,000 fayyaan taatu 80 miti. Akakattu naan kaffalaafi ilmoo sikin akakattu waa tokkon fudhannette. Okay. Inka kattaa ifa kaffalu. Kunoon an kakaddeedha arti. Ilmoo sikin akakattu naan kaffalaafi fayyaasa. Maal anarra sini gaa maaliin balleessa? Okay, inka kattaa amma si kaffala inka katta kee kakaadhuma fixa. Si galee? Siin kaffalle miti? Doome ittiin haasa'e tokko maana. Naan kaffallu. Dubbiin kee laa dhugaa dubbanna miti maane? Ansiifise dhugaan dubbadhu gaafa keetiin. Dubbiin kee wallaadha. Arrabni kee wallaadha jechuudha. Rakkoo qabda. Gaafa keetiin. Gaafa keetiin. Wallaahi arrabni koo waliin dhaane. Isin taara. Habibti sabar. Habibti sabar. Mujattiin sabar. Ani gaafa natti dubbattu nama garraamii wayiinsi siyaa ture iyyuu. Garraamii miti ati. Kabbaasa godhu nama baay'ee qoratamuu qabdudha. Walumaa galatti nama garraamii siyaa ture lallaafaa wayiinsi siyaa ture gaafa maallaqa kana nyaatametti hirribni hin qabne ture jechuudha. Ammas kan keessi siin kaffalamu taanaan likki si galchina jechuudha. Fayyaa si balleessina. Mana waliin buqqifna jechuudha keessa. Garuu maallaqa si kan arrabni kee rakkoo qaba. Gaafa dubbattu arrabni kee rakkoo qaba maallaqa seenaa irratti. Si galee rakkoo qaba. Lakkii wallaahi arrabni koo rakkoo qaba waan dhugaan dubbataaraan. Arrabni kee sirriin jirtu akka yaadu. No dhugaa ta'e wal dhaayirti sirkaa. Oo dhugaa taate sirkaa xiqqoo arraba si qaqqabaa jirti. Rabbi beeka bar. Ani hin beeku bar kaffaluu kee garuu arraba kee gaafa laallu akkaataan dubbii keetii shiggiraalle rakkoo qabdi akkaataan dubbii keetii. Dhaggeeffadhu rakkoon narra jiru hin jiru fudhatteetti kan siisa ragaa dhaabbadheen kennine ragaa dhaabbatti naaf hin kennine hin fudhanne waa tokko naaf hin galchine jettuun jedhe. Dhaggeeffadhu. Lakkoofsa obboleettii irratti galcheera jette kana maqaa siinatti mi anda waliin gaafadhaa kunoo sagalee ol qabee lakkoofsa irratti mi isii yuunivarsiitiitti galcheera jettee amma anda waliin gaafadhaa sii galeeraa maallaqni. Maqaan sii waziifaa jedhamti. Maqaan sii waziifaa jedhamti. Bilbila waziifaadhaa ergeessatti waziifaanii Faaxumaa waan inni maqaan siitiin viidiyoo ibsisu miitu irraa kaase. Waziifaan Itoophiyaatti. Kenni lakkoofsa bilbila ishee heerumteetti? Kenni rakkoon qabu waa gaafannaa maal eenyu namu lakkoofsa bilbila ishee kenni. Lakkoon qabu hin dubbatti. Kenni yookiin annan kennaa fi bilbila waziifaatti. Waatsaappiidhaan na ergi. Waatsaappii kootiin na ergi asirra birriin sii dhufe. Okay. Natti ergi sheeran godhaa fi nin qabaan garuu oyste. Innan heerumteettii fi jedhe abbaa manaa qabii jechuun maaliif dawwale jedhee na gaafa taa'ee dheetanii malee wanta biraatii fi miti. Yaa gaayis. Amma Oromootti kan fuujjuu miidhaan jette. Fuudha immoo Oromoo fuujjuu miidhaan jette bar. Oromoo. Balaa dhagaa. Birrii meeqa asirratti hafe akkati beektutti maal utuu dubbannu? Miti reerta maane? 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 Miti qabatee? Akkati beektutti birrii meeqa asirratti hafe?
jalqaba kan isin natti ergite jalqaba kan rabbi beeku birrii kuma 70 bichaadha. Baay'ee. Eeshi. Birriitii immoo naannoo 40 ol fudhatteetti. Aseera. Okay, 40 si biratti hafee jechuudha. Fudhatteetti kana fudhatteetti. Okay, 40 si biratti hafee akkuma kanatti. La 70 80 miti 70. Okay. To soddoma tafe guys record godhaa soddoma tafe. Record waraabaa waan kana. Soddoma tafe. Jijjiiramti yaadatti nan beekaa fani. Waraabaa yaadatti kan. Waraabaan akkasii jijjiiramne fani waan jedhe qabaa dura san waa yaadataa jira waan jedhe wayitu jira waan ta'eef. Sirriitti waraabaa. Saatiin ilaalladha qoy nan baasa booda waan ta'eef. Saatii meeqan laayivii irra jira. Niitworkiin kun jiru waraabaa guys screen recordii nu gargaara aawo. 37 waliin 37 qoy nan sajjaladha. Waan wal dhabde wayi jirti asitti irrattis. Waan wal dhabde jirti. Lakkoofsi keessanii meeqadha Habibti? Dhumni isaa? Kan kooti 84. Sadii fi 37. Qoy waayisaapiin banadha. Jecha isaa ammaa kana tiyyina jalaan baatiifanii isin 30 tafeera jedhe kana waan wal dhaate qabdi kunis. Waan wal dhaate qabdi. Isin baasaafan boodaaf akka yaadni waliin dhaane hin jenne akkanaan hin jenneefan. Okay. Meeqa itti lakkoofsi keessan dhumni isaa? 84. 54 84 profaayilii garee shaada. 84. Okay, qoy. Sadii wanta isirratti qabu kan akkana jiraan balleessine 3 fi 37. Sagalee isaa ammaa kana baasuuf isin 30 tafeera jedhe kan. Maali 30 galchite ubre? 10 jedhee 84 jedhee. Ergitee okay. Achi haasofti miyuutii irra hin jirtanu maa inni ximbireer ture. Maane? Nus barsilanu wajjiniin dalagaa nadhaa walitti ergine malee liqii miti baar. No. Ammas hin jijjiirin. Waadanuu badaa jirti. Waadanuu balleessaa jirti. Wabillaahi akkasii miti. No. Jijjiiraa miti baar. Jijjiiraa miti dhaggeeffadhu. Gaafa sana obboleessa koo akka namaa ilaa dhaggeeffadhu. Waan akkasitti maal dhiibtus dhiisi. Haqni namaa wooma sii godhu tokko hin qabu. Rikkuma 30 jechuun riyaala 500. Fakkeenyaaf. Sigalee riyaala 500. Wallaahi nan ergaafi garuu kakattee fudhatti nan ergaafi. No, qoy ka waa sitti man. Arraba kee eeggadhu namni si taazaba. Waadanuu bacancarsaa jirta. Kanaaf si shakke jechuudha. Atoof hin beektu nuti si qabaa irra mataatti. Warri komentii si qabaa jiru nullee si qabaa irra. Atoof irraa beekaan jirtu. Arrabni kee siin baasa viidiyoo koo arrabni yoo wal dheereette saatii isaa qabadheeraa nan baasan. Jalqabaa kaasee jechuudha. Yeroo ati seentee kaasee dhimma kan nan baasan. Seera kooti nan baasan naa dubbii nan maata. Siigalee arrabni kee jalqabaa kaasee sirrii hin jiru. Wal dhaayidha sirkaa. Ati sirrumaan dubbadhe seeta malee sirrii dubbataa hin jirtu. Sababni isaa utuu dhugaa ta'e sirkaan badu dhugaa miti jechuudha. Sirkaa waliin dha'u. Ati narkaa waliin dhaalee jetta garuu baaseen si agarsiisa viidiyoon akka sirkaa wal dha'a jechuudha. Baaseen si agarsiisa viidiyoo. Narkaa wal dha'uu osoo hin taane haalli isinitti dhuftee himattee fi haalli nutti wal harkaa fuuni haddaa bar. Atumti mannuma maallaqa akkatti harkaa fuute yaada lama keessa. Ani hin dubbadhu garuu amma sadii akkatti keessuuf asii eegamalee. Atumti maallaqa kana yaada lama keessa kaate akkatti harkaa fuute. Inni jalqabaaf hin ammaa gargar. Waan jette jalqaba yaadatta miti. Waan jalqaba jette. Yaada amma jette immoo yaadatta miti. Yoo yaadanne si yaadachiisan sammuu keessa qaban. Yaada lama daganni. Tokko immoo lakkoofsa akira 19 ergite kun sammuun kee nagaa dhaare. Yuu kireezii. Duwwaa 25 19. Shan. Wow.
Maani maqaan kee maani? Isin loomee kadir waziifaa kadir obbolaadha jarri. Yuunivarsiitii turte? Dhiyeenya baate. Okay, lakkoofsi Itoophiyaatti hin bu'u. Bakka ni Oo waamesi. Ani Turkii maayifanda wala daarektii itti bilbila malee. Abdii warri keessa dhufteetti naa barreessaa jirti abdii warri keessa. Abdii warri keessa naa barreessaa jirti. Abdii forjii warri keessa miseejii naa ergaa jirti. Abdii hojjara jiraatte warri keessunis miseejii naa ergaa jirti. Qorrina rukuteera budaana nyaattee mooyyuu hunda dhukkubaa'e. Bilbilli biraa jiraa? Loome bilbilli biraa jiraas. Bila biraan qabu. Kan abbaa manaatii hin kennitu wallaan fayyadamu. Okay, borkuma soddoma madisha galchitee dhufta. Maane borkuma soddoma galchitee dhufta tole? Isa kaanii hin qulqulleessina. Nan galcha garuu amma qabu ani ammatti qophii miti horkaan qabu wallahi. Obboleessa maallaqa namaa galchi. Hin galchu hin jenne sirratti nan galcha garuu wallahi horkaan qabu amma. Gaafa duraas akkanuma waggaa sadii duras miskiina bal'aa. Obboleessa maallaqa namaa galchi waa siin godhu obboleessa. Birrii tokkoon kennineef irraa warabba akkasiin birrii kuma. Saasin aboo uummasattii kana qo'aasin. Obboleessa maallaqa namaa galchi liqii maallaqa namaa asirra jiru galchi obboleessa waa siin godhu. Qaallittii si afaan bal'aa kanaan zimberi nuti waliin haasaa sabeetti bidisiini. Bagatti cabsiti zimmi jedhati. Ati miskiina qorralti tira jira wallahi. Ina rabjin nama tokko dharrabsin. Maaltiin jedhu? Miskiina na jira arrabsi wallahi. Arrabsoo adii manatti dibatamu eessatti wal argine. Kuni akka dhiiraatti jiraachuu qabu. Miyuutii godhan. Hoddoma ilaal akka amma kolfaa jirru kana miti hin bal'imna waan kana akka qoosaatti ilaaluu dandeenya maallaqni sirra jira amma jala akkuma soddomman sana shokkaa galchiif waa tokko beellamatti hin qabu. Ilaal waa tokko sitti mamaane kuma saddeetin sii deebisuu maallaqa kee sii deebisuu aarsaa barbaade kana kaffaluuf hin deemaa jira. Wallaahi billaahi duddubbatti hin deebi'u. Garuu kuma soddomman sana amma galchi. Nan deebisa kan sii nan deebisa kan sii wallaahi. Amma deebisi amma kuma soddommanicha deebisiisa kan booda dubbannaa waan jiru adda baafanna. Tayyib nan deebisa irrisiisitti erga kalas. Maane riyaala dhibba ja'a keessa taa'e galchisi obboleessa as keessa maal uturu akka waan amma juula bar galcheen sitti erga risiisiisi jedhe. Dawwali nama sii galchu nama maallaqa galchu yoom natti ergite yoom galchite. Borri sitti erga rakkoon qabu. Waadaadha. Sittin erga kalasee. Waatsaappii kee qabaa. Akkaawuntii isii bilbila ishee qabdaa. Ooma tokko sii yoo har'an argeen beeku hin qabu. Okay, bilbila jarri naa dubbisanuu siif ergaa yookaan wadansi qunnamsiisa. Borkuma soddoma yeroo kana yeroo laayibii seenutti birriin kun soddomni sii seenee fi birrii isaaf goolamna tartiibatti sii goona waan ati kaffalte sirraan fuunu wanta ati kaffalte jiraatte adda baafanne tole. Kalaas. Kan keessa immoo morman naccita malee jalaan hafu kee jalaayis sii kaffalamuu qaba. Ayya bareeda. Garuu kana yoo goote wannan immoo dubbadhu amana koo keessa xiiqinaa waliin seenuu tokko hin jaalladhu. Waa waadaa seenan tokko waadaa ganuun hin jaallu. Bor maallaqa sii kuma soddoma innaan an sitti bilbilu galcheera jedhi siitiin atti ergita. Anamma akkaawuntii irraa fuudhu. Nan galcha wallahi nan galcha dheera bar. Fuudhi natti erga akkaawuntii siin. 84 ijoollee lakkoofsi keessan maraattota jedhan qabadhaa qofa fayyaan keetu maraattota.
Ikilaas jetti. Akkuma tamirii bitachuufan si dubbise achumaan keessa walla keessa bahe bara maraattumaa maal jechuun. Okay, bor si fagalchuu maane bor si fudheen dhiyaadha. Dhimma keessa nan hordofaa jaarsummaa dubbatadhu birriin kee siif gal waa darku sii gala birriin kee. Isan siin immoo nan fuune hin jaallanne yamaniirraa isan na fuudhe jettu bareeduudha si fayyadaa dhiisi. Waan si fayyadu. Birrii yamaniirraa ittiin dhufte sii kaffalte jechuudha. Yaasitti wal fuunee yamaniidha maallaqa isaatiin na fuudhe. Garuu abbaa warrummaa waliin hin dubbanne yoo jette si fayyaddi waan si fayyadu qaba. Immoo hin badaaseera si gargaara waan ta'eef. Bareeda. Bareeda. Warra kee fuute hin jedhamu ka warra kee miti nama wayi liqiin fuute si kaffaluu qaba jennee gaafanna nuti suuraa si walitti guurradhu akaakayyuu abaabayii walitti guurradhu garuu birrii mucaa kanaa wallaahi bor hin galchitu taanaan wallaahi walitti gadi baan. Wallaahi nan galcha. Bakka akkasii amma gadi bu'aa boqonnaan irraati maani ati si qorra